السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما أعرفونه وري أمانتا برامو وري فيسبوكي في قراءة تيك توك ودان نورد فتنو الرأيكا أبي شبكة بلاشتيني في دلاسيسو بيا سعودي عربية كيستي سنيف كافدين في أبي بريدارا نموني باين أبين دران قد فما درنو في دلقو دي أبي بلاشة kan jettu gaafi baay'ee dhiyeessaa jirtu. Egaa appii bareedaa ta'e tokko isiniif fidee dhufeera. Appii haaraa yoo pilaastorii keessa gadi buufne akkuma isin barsiisaa duretti guyyaa tokko lama dalagee nu dhaabbata. Kanaaf appii bareedaa ta'e tokko kanuma yoo duraan qabaattan update gootu yoo immoo hin qabaanne daawunlood godhatu isinitti agarsiisaa nafaan bu'a. Appichis kunooti. Appiin kanaadha jechuudha. VPN kana itti fayyadamaa turtan namoonni baay'een nama miiliyoona baay'ee gad daawunlood godhatee jira jechuudha. Pilaastorii keessatti akka inni ilaaletti kanaaf akkamitti itti fayyadamtu isin agarsiisa jechuudha. Keessa seentu egaa beeksisa kana irraa dhaana jechuudha. Appiin booda kana beeksisa guddata waan ta'eef sarara sadan kan harka bitaarra gubbaarra ni jira jechuudha. Mallattoo baada VPN bira ni jira. Yeroo tokko irratti kilik gootu sana booda update bakka jedhu kana update bakka jiru kana jechuudha. Mallattoo xiyyaa gadi garagalee tokko ol deebi'ee jira jechuudha. Barreeffama tokko dhiiftanii update akkuma godhataa turtan dirqama jechuudha. Update gochuuf immoo dirqama daataatiin barbaachisa yookiin wifi fi yookiin daata isin barbaachisa jechuudha. Dirqama alaabaa biyya adda addaatiin hin fidu akkanaan appiin kun jechuudha. Kanaaf yoo mobaayilii qabaattan feesbooniin dalagaa jira jechuudha. Ani dhaabbiin isinitti agarsiisa. Ani daataa tokko keessaa hin qabu jechuudha. Amma starti kun erga update gootanii booda bakka kana ni seentu. Yoo update gootan waan kana isiniif fiduu danda'a jechuudha. Zeenii firii jechuun 10 jechuudha. Beeti bakka jiru kana qubee ba'aa taa'aa kanaaf zeen firii bakka jiru lakkoofsa 10 qaba jechuudha. Lakkoofsa 13 miti 14 irratti isin dalagaa 10 irratti ni dalagaa jechuudha. Isiniif galee okay ka gubbaa akkana godhattu zeen firii lakkoofsa 10 qubee baaf ta'a jechuudha. Ka gadi kana immoo irratti kilik gootu bakka kana kun immoo satti isiniif dalagaa very free bara 2022 alaabaa suudiin qabu kiyya biratti keessan biratti mumkin qabaachuun isaanii mala waan ta'eef bara 2022 irratti okay jettu. Sana booda start gochuu bicha nuuf jechuudha. Akka nuuf dalagu irratti rukunna jechuudha. Okay nuuf barbaadaa jira. Egaa dhufee jira jechuudha. Haala kanaan beeksisa waan ta'eef beeksisa irraa rukunna. Egaa namoonni baay'een akkamitti sa'aatii guuttan kan jedhu amma nuuf dalagaa jiran daataa tokko keessaan qabu barumsa qulqulluu isin barsiisa soba isin barsiisa jechuudha. Sobdaa maal warri jettan immoo an viidiyoo gabaabduu yoo Facebook irratti gadhiise viidiyoo guutuu immoo liinkii tuqaatii YouTube irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa malee soba isin barsiisu. Kanaaf sa'aatii akkamitti daanna gaafiin jedhu baay'ee ani sa'aatii 12 godhadheen jira jechuudha. Akkuma argattan miniti yoo ta'e daqiiqaadha waan ta'eef qubee haan kun yoo bira kan jiroota sa'aatii 12 sa'aatii nuuf kun sekoondii ad time kana irratti yeroo tokkoof hin dhumna jechuudha. Yeroo tokko miti hanga yeroo 4-5 quba keenyaan dhumna jechuudha. Akka inni beeksisan fidutti sirriitti ilaala. Ani kanumaan tuqaa jira jechuudha. Mallattoo kana tuttu jechuudha. Ad time bakka jedhu kana hin rukuttu jechuudha. Akka inni walirra akka inni beeksisanii fidutti akka shabakaan keessaniitiin beeksisanii fiduu danda'a. Ana beeksisa fidee jira jechuudha. Beeksisa jechuun akkanaa kana fida jechuudha. Sekoondii 25 irraa 28 irraa gallakkaa jira. Isinitti mul'ata dhen yaada gubbaadha. Aga beeksisni kun dhaabbatutti irraa hin tuxxanu isin. Eega lakkaa'ee fixe haala kanaan isiniif fida jechuudha. Amma sila sa'aatii 12 akka ture argitanii jirtu mallattoo irraa deebi'u kan irraa deebi'a kan jedhu isiniif fida jechuudha. Lakkaa'ee sekoondii 28 irraa amma irraa deebitu jechuudha. Mallattoo xaa kana rukuttanii eegsii kana. Gamatti isin deebisa. Sila sa'aatii meeqa ture? Sa'a 12 ture jechuudha. Sa'a 12 ture amma sa'aatii 16 akka inni jechuudha. Sa'aatii 15 daqiiqaa 58 jechuun sa'aatii 16 jechuudha. Sa'aatii meeqa naa dabala? Sa'aatii 4 naa dabalee jira jechuudha. Sa'aatii 4 isin dabala. Kanarra yeroo 4 gadi rukuttu yeroo 4-5 yookaan amma beeksisni isin dhufutu. Beeksisni sun yoo dhufe akka inni sekoondii san xumurutti ittiin buutanuu san booda beeksisni guutumuree jedhe sa'a 4 isinii fidaa jechuudha. Ammallee yoo feetan akka sa'a gafeetan itti godhachuu ni dandeessu. Haala kanaan kanuma sirriitti irraa fayyadama.